Shalom shalom nagaan waaqayyo iddoo jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu obboleeyyan koo akkam nagaa keessanii anis nagaa kooti galata waaqayyo. Har'ammoo waan addasii ta'e yookiin waan haarawaa isin fayyada jedhee yaadu har'as tokko qabadhee isiniif dhufee jira jechuudha. Inni qabadhee isiniif dhufe appilikeeshinii daataa jedhu kanarra appilikeeshiniin kun isa kana jechuudha. Appilikeeshiniin kun baay'ee isin fayyada jedhee yaada garuu appilikeeshinii kana eessa akka argattanii fi eessa akka buufattan akkasuma dhumarratti isinitti hima jechuudha. Akkasuma appilikeeshinii kana fi appilikeeshiniin kun eessa akka buufattan isinitti hima. Warroonni chaanaalii kootiif addisii taatan subscribe like na gochuu hin dagatinaa yoomiyyuu jechuudha. Yoo isin subscribe like share na daggaftan waan isin fayyadu torbaan keessatti qabadhee al tokko lama sadii qabadhee isiniif dhufa waan ta'eef kanaaf appilikeeshiniin kun isin fayyada jedha. Appilikeeshiniin kun wanti inni isin fayyadu silkiin keessan yeroo baay'ee biizii illee ta'a. Appilikeeshiniin garagariin kan ofiin hojjetantu jira jechuudha. Daataa bantan hin dalaganii akkana waan hojjetan birrii keessan isin fixan akka birrii keessan fixan isin jiran appilikeeshiniin kunniin akka birrii isaanii keessan hin fixneef appilikeeshiniin kun qulfii hin qaba. Qulfii akka VPN itti isin fayyada jechuudha. Kanaafi appilikeeshinii kana itti fayyadamaa isin gargaara obboleeyyan koo. Akkasuma appilikeeshinii ofiin hojjetan baay'ee isinirraa hin dhorka hin adaba jechuudha. Kanaafi obboleeyyan koo kanaafi share like na daggafaa har'as borus jechuudha. Wal jabeessinaa walaa jabeessinu. Akka saniif eessa akka buufattanii dhumarratti kan isinitti himu ta'a. Na waliin ta'a jechuudha. Hamma gara hojiitti deemna. Appilikeeshiniin kun erga buufattanii kaatanii inni akkana isin fida jechuudha. Erga akkana isin fidee amma fakkeenyaaf oofii fi oonii hin jira asirratti. Oof oonii hin jiranii. Oof oonii kana yeroo inni akkasitti yeroo buufattanii kaatanii isinii fidee ka'een booda oonii irra erga tuttanii akkana isinii fida. Yeroo akkas ofiirraa yoo gara oonitti deebistan jechuudha. Yeroo jammartan jammaruu isaa isaan beektan gubbaa kanarratti kun boota xiyyaa isiniif kaa'ee jiru kanarratti fakkeenyaaf kun boota kanarratti jechuudha. Boota kanarratti iddatti gubbattii olii isaarra qulfii isiniif kaa'ee jira jechuudha. Kun amma gubbaarra naaf kaa'ee jiru san bootatti san qulfii akkasii isiniif kaa'uu qaban naannoo hojjetaa jiru jechuudha. Isaan beektan. Deebitanii ergasii booda erga jammarsiiftanii booda gara appilikeeshinota seenuuf control isa jedhu kanarratti tuttan jechuudha. Control isa jedhu kanarratti erga tuttaniin booda isa control jedhamu kanarratti tuttan. Erga isa tuttaniin booda akkanatti isinii fida jechuudha. Erga isinii fidee appilikeeshinii akka inni hin daataa bantan akka inni hojjenne akka inni hin bantan biizis hin goone yoo jiraate fakkeenyaaf Google Play yaa fudhu. Google Play akkas yeroo amma fakkeenyaaf yoo an godhe hin bada ofumaan jechuudha. Naannoo kanaa hin bada. Yoo isin on gootan jechuu fakkeenyaaf haa fudhu. Inni isa fakkeenyaaf Google Play kunooti gadi jira bakka gadi jiru kana yeroo inni akka inni hojjetuuf eeyyamtaniif ammoo gubbaa olii isin fida gubbaarra jechuudha. Amma fakkeenyaaf yoo eeyyameef akkana eeyyameera foon jennaan dhufe ila kun amma bootaa kanarratti naa fideera jechuudha. Bootaa kanarratti as naa fide gadi fuudheeti as naa fidee jira jechuudha. Amma yeroo an oof godhu ilaalaa yeroo an oof godhu hin lixa jechuudha. Laal hin bade amma bootaa sana badee asii. Akkuma san appilikeeshinota hundumaa kan barbaanne kan hojjechiisuu hin barbaanne hundumaayyuu akkasumatti kan hojjechiisuu barbaadan ammootu fakkeenyaaf kan hojjechiisuu barbaadan tiktokii haa hojjetu yoo barbaade tiktokiin kun haa hojjetu yoo barbaade kunooti isa kanaa miti tiktokiin kun haa hojjetu yoo barbaade
on godha fakkeenyaaf yoo on godheeti eeyyameef jedhe gubbaa olii dhaqa ofiin akkas jechuudha. Kunooti fakkeenyaaf as dhufe ilaali gubbaa kanarra dhufe akkasi beektan jechuudha hojjechuusaa. Kanaafi barumsi appilikeeshinii hundumaa akkasitti fayyadamtanii ittiin gargaaramtan abdiin qaba. Warroonni chaanaalii kootiif addisii taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Amma ammootu eessa akka buufattan isinitti mul'isaa na duukaa ta'a jechuudha. Appilikeeshiniin kun Google Play keessaa argattan jechuudha. Google Play kanarratti hin tuxxanii ergaa tuxxanii akkanatti isiniif fida jechuudha. Ergaa inni isiniif fide maqaa isaatiin search gootan gubbaa olii kanarratti jechuudha. Iddoo kanatti search gootanii maqaa isaa ergasii gubbaa kanarratti maqaa isaa itti barreessatan jechuudha. Daataa innuu fakkeenyaaf kunoo bootaa kana isiniif fidee jira. Eela kunoo akkasitti isiniif fiduu danda'a yeroo isin akkasitti barreessitan maqaa isaa akkanatti isirratti tuxxan jechuudha. Al tokkoof erga tuxxanii kunoota akkana isiniif fida jechuudha. Erga isiniif fideetii kunoota oopin jedheera inni fakkeenyaaf oopin jedha waan buufadhee gara waan buufadhee jiruuf oopin naan jedhee jira. Isinis yeroo isiniif fidu install isiniin jedha. Install irra dhooftanii aanni qoxxaree bu'ee fixuuf heeddanii erga kaatanii booda yoonni qoxxaree bu'ee fixeen booda oopin jettan jechuudha. Kana barumsi kiyyaardhaa kana fakkaata obboleeyyan koo. Sabiskiraayib laakiin na gargaaraa sheer na gochuun gooftaan iddoo jirtanii nagaa fi araaraan isinaa jiraachisu. Kanaaf jabaadhaa na gargaaraa isiniin jedha jechuudha.